Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota jaalatamtoota YouTube chaanaalii Sukaariituu bakka jirtanitti nageenyi tiyyaa ta'onni irraa maddite isinaageettu isiniin jecha eegaan warroonni YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube kiyya subscribe laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya amma irra deebiidha. Baga nagaan dhuftanii welcome isiniin jechaati. Haga dhummaatti nafaana tura haga dhummaatti hordofaan affeerraa kooti. Ittaan Suudaan wanti sukkaneesso social media kanarraa deemu irraa dubbachuu illee hin barbaadu garuu na dirqamsiisa. Maaliifi waan dhiiga kiyya ta'eef, waan lammii kiyya ta'eef, waan saba kiyya ta'eef irraa dubbachuun na dirqamsiisa. Kanaafi gocha uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Gocha akkanaa arguu caalaa ilma namaa akkanatti abiddaan gubatu. Ilma namaa abiddaan gubaa jiran caalaa arguu caalaa wanti nama gaddisiisu tokkollee hin jiru. Namni goota ta'e goonni tokko uummata yoo ajjeese rasaasa yoo ajjeese bira darba. Gootummaan akkas ajjeesanii bira darbu malee uummata lubbuun jiru nama lubbuu qabu. Ofii lubbuu baatanii nama lubbuu qabu ajjeesanii ibiddaan gubuun gootummaa miti. Gara jabummaadha. Gara jabummaa uummataan mul'isa malee gootummaa uummataan mul'isu. Uummanni akkanatti uummata Oromoo garaa jabaatanii toonii afaan Oromoo dubbachaati uummata kana gubanii bira darban kuni gara jabummaadha malee gootummaa miti. Gootummaa sin qabu. Goonni ajjeesee bira darba. Du'uu dhaqe waan ta'eef yoo ajjeefame waa miti. Kan du'uu dhaqe ajjeefameetu magala. Yookaan ajjeese gala yookaan ajjeefamee gala. Garuu immoo uummata akkanatti ajjeesuu fi ibiddaan gubuu jechuun uummata ajjeesuu jechuun waan tokko garuu ibiddaan gubuu jechuun gocha sukkaneessoodha. Gocha ta'amuu hin qabneedha. Hunkaan saba kiyya dhiiga kiyyaa miti. Oromoo kiyyaa miti. Lammii kiyyaa miti. Diinni kiyya kanatti hoo gubatu garaan tole nan jedhu. Maaliifi lubbuu baadhee lubbuutti hin faradu waan ta'eef. Uummanni kun gara jabummaa akkamii agarsiisa? Gara jabummaa akkamii? Uummata dhiiga namaa soorratu. Uummata dhiiga Oromoo soorratu. Uummanni kun uummanni dhiiga Oromootiin aangoo irratti ba'e. Oromoon bar dhiiga ofii dhangalaasee dhiiga qeerroo, dhiiga qarree, dhiiga hayyuu meeqa, dhiiga barataa meeqa, dhiiga doktora meeqa, dhiiga waa meeqa, dhiiga injinara meeqa nama biyya tana bulchuu danda'utu itti wareegamee aangoo tana fidee aangoo tana itti kennee har'a kan aangoo tana itti kennetu ibiddaan ajjeefama. Qawween rasaasa rukutamanii ajjeefamuu waan tokko. Garuu immoo uummanni Oromoo akkanatti ibiddaan gubachuu arguu caalaa wanti nama gaddisiisullee hin jiru. Wanti tasfaa nama kutachiisullee kana caalaa hin jiru. Maali gara jabeenya akkanaa yaa Oromoo? Afaan Oromoo dubbachaati. Kuni warra uummata Oromoo miti. Warra afaan Oromoo barate. Warra ekeraa faarsu. Warra sirna ekeraa deebisuudhaaf sirna ekeraa faarsu malee uummata afaan Oromoo dubbachaati. Uummata Oromoo ajjeesuu jechuun gootummaa miti har'as borus. Goonni ajjeesee bira darba. Goonni ajjeesee tara malee ilma namaa ibiddaan hin gubu. Gara jabeenya haganaa. Mootummaan kuni mootummaa dhiiga soorratu. Mootummaa dhiiga nyaatu. Mootummaa dhiiga ilmaan Oromoo xuuxu. Osoo erguma mootummaan kun aangoo qabate. Waggaa 3 waggaa 4 kana. Mee bu'uumaan inni buuse jira? Oromoon fayyadne, Amaaraan fayyadne, Tigireen fayyadne, nama takka hin fayyadne. Garuu uummata Oromoo ajjeechisaa jira. Uummata Oromoo ficcisiisaa jira. Maali gara jabeenya akkanaa yaa Oromoo? Dhiiga ofiitii bar. Lammii ofiitii bar. Mootummaan ilmaayyuu bar. Akka abbaa tokkoo ta'etti ilmaan ofiisa wal qixxeessee of jalatti tokkomsee jiraachisa malee abbaan ofii ilmoowwan of jalaa san tokko irra oolchee tokko jala na oolchu. Garuu mootummaan kun saba tokko ol kaasee tokko gadi guddisee tokko ol guddisee akkasii jiraachuu fedha. Garuu Oromoon har'aa miti. Gabrummaa jalas yoo turte diina farkan laattu. Maaliifi uummanni Oromoo akka cirrachaati. Hinuma dhalata, hinuma ajjeefama, hinuma du'a, hinuma dhalata. Yoo warra ammaa kanas ajjeesanii fixan garuu dhaloonni qubee kan duubaan guddachaa jiru, kan duubaan dhalachaa jiru kun kana caalaa falmata. Kana caalaa diina farkan kennu. Kana caalaa sabaaf wareegama. Kana caalaa dhiiga ofii bittinneessa. Oromoo nan balleessa jechuun abjuu sobaati. Oromoon ajjeefamullee hin badu. Oromoon ajjeefamullee hinuma dhalata. Inuma dabalama hin badu. Dhaloonni qubee warra amma falmachaa jiru kana caala. Dhaloonni qaramaa jiru.
dhaloonni ganaa duuban dhufaa jiru warra ammaa kana caala. Yaa saba, yaa warra uummata Oromoo balleessina jettan, yaa warra uummata Oromoo ajjeesneef hin jettan, Oromoon hin dhumu, hin ajjeeffamu. Ajjeeffamurree dhalachaa deema. Maaliif guyyaatti wanni tokko du'e nama 5 dhalachaa oola. Oromoon amma biliyeena 60 jedhamu kun ganaa dabalaa deema. Ajjeessanii fixxan jedhina. Hin fixxani. Oromoon ajjeeffamee hin dhumu waan ta'eef. Siyaasni ni jira, falmachuun ni jira, ajjeesuun ni jira. Garuu uummata Oromoo ibiddaan gubuu caala wanti nama gaddisiisu tokko hin jiru. Oromummaan dhiiga. Dhiiga kana ofirraa baasnee hin gannu. Maaliif dhiiga keenya dhiigan nuu kenne. Dhiiga keenya waan ta'eef uummatumti amma mootummaan akkanatti uummata Oromoo wallaale kun dhiiga qeerroof qarreen. Dhiiga saba meeqatiin, dhiiga Oromootiin aangoo irratti bahee har'a waadaa ganee Oromoo ajjeechisaa jira. Umurii tiyya irratti gocha sukkaneessoo akkanaa kana argee hin beeku. Wanta arginee hin beekne argaa jirra. Wanta barree hin beekne baraa jirra. Yaa Rabbi, maal nu agarsiisa laata? Mootummaan kun biyya barsiisuu fi biyya ija tokkoon laaluu fi biyya tokkoomsuu fi mooyi uummata ficcisiisuuf aangoo irra bahe. Yaa warra mootummaa faarsitan, yaa warra bilisiginnaa faarsitan, yaa warra jala fiigdan, yaa warra abbichuu jettaniin carraan uummata Oromoo irra gahe kun isinirra gaha. Maaliif harki taraa wal dhiqa waan ta'eef, harki bitaa fi mirgi taraa wal dhiqa. Warri jala kaattanii mootummaa keenya, abbichuu keenya, hunda beekaa keenya, hunda danda'a keenya, goota keenya, baga goote sirrii jirta jettanii jala deemtanii deeggartan isinirra gaha guyyaan kun. Guyyaan uummanni Oromoo ibiddaan gubate kun isinillee ibiddaan gubattan. Maaliif harki taraa wal dhiqa waan ta'eef ganaa isinirra gaha. Wanta nafne kuni, wanta hafuullee hin qabne. Akkamitti ilma namaa osoo dubbatu, osoo sagalee kennatu, akkamitti abiddaan guba ilmi namaa? Ilmi namaa akkamitti ilma namaa abiddaan guba? Kana caala wanti garaa nama jabeessu hin jiru. Kana caala wanti gara jabinni kana caala illee hin jiru. Uummanni akkanatti ajjeefamuun, uummanni akkanatti ibiddaan gubachuun wanta argamee hin beekne argu. Osoo ijaan argee, osoo gurraan dhaga'uu baadhee ijaan argee amanuu hin danda'u. Garuu waan argeef godhuu isaaniiti, gootummaa isaa ta'uu isaaniiti. Viidiyoo waraaban isaan immoo viidiyoo waraabanii postuudhaan kun gootummaa miti, beekumsas miti, doofummaadha kun, wallaalummaadha. Uummata ibiddaan gubuu jechuun unkaan Oromoo tiyya miti, lammii tiyya miti. Isaanumti diinni kun odoo ibiddaan gubatanii garaan toleedhaan jiru. Maaliif wanta ta'amuu hin qabne? Ajjeesan miti, ajjeesuun gahaadha. Garuu ibiddaan gubuun mallattoo wallaalummaa, mallattoo gadhaantummaa malee mallattoo beekumsaatii miti. Oromoon goota, Oromoon dhalachaa deema, Oromoon cirracha, inuma dabalamaa deema, Oromoon finna, bakkaa balleessina, hundee buqqisan jechuun soba, abjuu sobaati. Yaa warra mootummaa deeggartan, guyyaan isinii ifa taate gaafa isinitti dukkanooftanii jirti. Maaliif mootummaan dhaabatee nafu? Mootummaan ni kufa. Aangoo irras ni baha, aangoo irraas ni bu'a. Gaafa mootummaan kun aangoo gadhiise irraa gaafatamtan. Yaa ijoollee mootummaa biyya keenya jettanii keessattuu darbee uummata hundaa miti. Yaa uummanni afaan Oromoo dubbachaa Oromoo taatanii deeggaraa jirtan, jara wajjin deeggaraa jirtan, irraa gaafatamtan. Gaafa mootummaan kun aangoo gadhiise warra har'a sirrii jira, waan gaarii godhe jettan kun irraa gaafatamtan. Gaafa isin gaafatu jira, gaafa inni ilmaan Oromoo isinif boo'u jira. Yaa mootummaa dhiiga soorratu, yaa mootummaa dhiiga namaatiin dalagu, yaa mootummaa dhiiga namaatiin dalalle. Ati dhiiga Oromoo dhiiguma isaaniitiin aangoo irratti bahee bara. Unkaan isa kanaa miti. Oggaa 27 illee gebroonfamaa ture, ajjeefamaa ture, innuu hin fidne. Isaanuu hin dhumne. Har'a Oromiyaa kililii keessa taa'ee har'a uummata bulcha jedhee uummata Oromoo hundeen buqqisuu, hundeen ajjeesuu, hundeen fixuu jechuun gootummaa miti. Hin bu'a aangorra. Ni gadhiisa aangos. Aangorraa ni bu'a. Garuu warri mootummaadha jettanii uummata Oromoo taatanii Oromoo ofiin jedhamtanii sabboontuu ofiin jettanii tooni mootummaa irra deemtanii mootummaa faarsitanii sirrii jirta jettaniin kun irraa gaafatamtan. Mootummaan kun immoo uummata Oromoo ajjechisee ibiddaan gubuun beekumsa miti, doofummaadha. Sammuu hin qabu, hin baranne. Namni barate barra saba kiyyaas miti hoo jedhe tokkummaan laala malee uummatan ficcisiisu irraa gaafatamtan. Uummata Oromoo akkanatti ibiddaan gubachuu
arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Haamilee nama cabsa.